السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجافة يا كسني هوردوفتوتا سفيا يوتيوب سنين جتّا نجافة يا كسني نجيني بكجرتني سنين هابا أتو سنين جتّا ترين نبي أرماتنا والله أكت جران ولا اللي أكت دلجن ولا اللي عمري كنبي أنا ما كان دلني أكنت أفتح كنا أفتح سوق بيتي بوتي أفتح فكاتو كنا توكوسا ساني أربعة دقيقة جولي أربعة هالكهر مالين أوركا أربعة ميك أم بريتنا نفونا يجوا بري نفونو تنا نمني أكوان نوت بري تنا أكل في النوت تلالة يا أبليتي تيا كبجمت جالتمتو والله مين أمني كان كي قاف بيخنا قلتي أبليسي كيسي جاتي جارسي كيسي جاتي ماتين كيسي جاتي سبراديمي أرجع تجرين نبينا ماتنا والله أكنت جبني سعادي دمي أفرق أنا كيس الأبدا سعادي دمي أفرق أنا كيس إيسا فراشي كين أسكاني إرج إيساتي أسرفاتي برات دلنا جتشو كانوا أنت فروني مالك كيسن أبا كيسن يجتش أبليسا كيسن يجتش أبليتي تيسن يجتش فرا كيسن يجتش هريا كيسن يجتش أبان في اسم بالبلي ركض وانا كركار سنجي أبليسا تا أبليتي يو تا هنكنينا مالك كيسن والله إسن تميدام إسن تدفع في ده إسن تركتا إسن تميدام كانوا أنت بيانا ما كان حاجة جرانو بيانا ما كان كيس حاجة تينو ميدام نوتي كيس جرو نما فربي تبيك miidhama nuti keessa teennee biyya namaa kanatti dalagaa jirru numaaf rabbitu beeka. Kana waan ta'eef yaa obboleettii tiyya ta'u osoo hin heerumin biyya namaa kanatti umriin teessirraa dhumachuu jirtu. Yaa obboleettii tiyya ta'u osoo mana takka hin ijaaratin lafa takka maqaa keetiin hin bitatin hoggaa 8 hoggaa 9 biyya namaa kana teettee dhiiga kan kee namni biraa itti fayyadamutti jiru. Wallaahi fayyaa hadha qabdu boru gaafa dhabde si rakkifti. Bareedinni hadha qabdu boru gaafa sirraa dhumate si rakkisa. Argaa hadhati qabdu gaafa idimeen kee achi deeme sirraa dhumata si rakkisa. Kana waan ta'eef obboleessa kiyya jechuu dhiisii, obboleettii kee jechuu dhiisii, fira kiyya jechuu dhiisii, saahiba kiyya jechuu dhiisiiti jireenya kan kee ofii kan keetiif jireenya kan kee ofii kan keetiif murteeffadhu, ofii keetiif yaadi. Namni hundi haga biyya namaa kana keessa jirtan abbaan fedhee isin jaalata, abbaan fedhee isin hawwa. Maaliif harka keessan keessaa tirfii argatan waan ta'eef isin boru gaafa biyya namaa kana keessaa galtani namni isin harka keessan keessa isin laalu hin jiru. Kana waan ta'eef maan dalagattan maallaqa dalagattan hoyra oolfadhaa, lafa takka katamatti bitadhaa, buukii takka onlaayinii kanarraa buukii baafachuu hin danda'amu. Buukii baafadhaa, birrii teessan buukii keessa kaayadhaa, obboleeyyan teessanii amanina, obboleettii teessanii amanina. Wallaahi firri zamana kanaa bineensa, firri zamana kanaa bineensa caaliirra, bineensa daggalaa caaliirra firri zamana kanaa jechuudha. Obboleessi zamana kanaa kan ati mana si ijaara siin jedhu gaafa ati mana sani irraa fudhachuu fi mana san naa kenni bultee jaaradha jettee mana san siin kennu. Kana waan ta'eef yaa obboleettii yaa qaalii umrii teessan yeroo keessanitti fayyadama. Ilmoo hadha duniyaa hadha isin akka barbaadanitti obboleessa keessanitti fuutanii, obboleessa keessaniin barsiiftanii, obboleessa keessaniin maalii taatan tuni isin fayyadu. Obboleessi kan kee gaafa ati galtee jaartii fuudhee doonis jaalate jaartii isaa isin jaalattu. Kana waan ta'eef yeroo keessan umri keessan bakka malitti fixina, umri keessan waa isin fakkaanne irratti fixina isin jechuun dhaamsa kiyya. Hurroonni maatii naa hin taane maatii kiyya naa ta'a, subscribe, like, share naa gochuudhaan na jajjabeessan dhaamsa kiyya isiniin jedha. Hurroonni bultiilee ijaarachuu barbaaddanii, hurroonni boyfriendii qabdanii, hurroonni bultii tana ijaarrattanii keessa jirtan jireenya keessan dhaabadhaati ilaala. Hurroonni nama wajjin bultii teessa ijaarachuu barbaaddan namni kun nama akkamiiti? Kaayoo akkamii qaba? Ilaalcha akkamii qaba? Sammuu akkamii qaba? Fuucharii isaa maal fakkaata? Anaa kabaja qaba jedhaatii jireenya keessan osoo ittiin seeniniin dura filadhaa, laalladhaatii jireenya keessan itti seenaa. Jiruu namaa kan namaa tolchu rabbummaa garuu abbaalleen tolfachuun dirqama. Bakka kaatanii fi bakka ka'umsa keessanii fi xumura keessanillee beekaa isin jechuu barbaada. Akkasitti jajjabaadhaa jireenya biyya namaa wallaahi akka nu dalannee itti finnu numaaf rabbitu beeka. Uffanni kun uffata tokkofamu. Wallaahi mana uffata tokkofamu jechuudha uffanni kun. Uffanni kun uffata tokkofamu. Uffanni kun uffata aramni itti tokkofnee ni birrii kennatti fudhanne jechuudha. Mana kana uffata kana tokko isaati firaashii daa'imni fidaan irra bullee dalannee finne birreessanii jechuudha. Akkasii jajjabaadhaa, kaayuu qabaadhaa, ilaalcha gaarii ofii qabaadhaa, jiruu teessan jireenya namaatiin hin madaalinaa. Obboleessi kan kee kootu gali umriin tee si dhumatte isiniin jedhu haatan tee kootu gali isiniin jettu umriin tee biyya namaatii sirraa dhumachurra yeroo keetiitti fayyadamii humna keetiitti fayyadamii dalagadhu gara biyya keetii galii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Like, share, subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Hordoftoota Safiyaa yuutuubii warroonni duraan jirtan like, share naa godhaa.
horroonni duraan hin jirre subscribe naa godhaa maatii naa ta'aa isiniin jedha jajjabaadha inshallah rabbii warra yaada muraada keenya guutatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha obboleeyyan tiyya kabajamoo fi jaalatamoo